Minister Muummee Abiyyi Ahmed mootummaan akkuma kaabaatti eegalee humnoota siyaasaa kam waliin mari'achuuf kutannoo qabaa jedhan karaa biraatiin immoo Oromiyaa keessatti waraana guddaa bobbaasuun waraana bilisummaa Oromoo waliin lolarra jira mootummaan isaanii haasawaa paarlaamaa har'aatiin mootummaan nagaa ilaalchee ejjennoo lama qabu kan jedhan Ministeerri Muummee humna nagaatti amanu kam waliin ni mari'annaa jedhan waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irratti yaada kaasanii waraanicha akkuma asiin dura garee shoror keessaa jechuun ibsan waa'ee waliigaltee humnoota Tigraay waliin godhame irratti yaada kennaniin immoo waliigaltee godhame hojiitti hiikuuf mootummaan hojii qabatamaan mul'isuuf kutannoo akka qabu eeranii jiru. Waliigalteewwan araaraa humnoota siyaasaa baay'een sababa wal amantaan hanqatuuf gufatu kan jedhan Abiyyi Ahmed mootummaan isaanii wal amantaan akka jiraatuuf hojii qabatamaan mul'isaa jedhan. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed humnoota Tigraay amma waliigaltee nagaa waliin mallatteessan kanaan yeroo tokko juntaa yeroo tokko ammoo daakuu bubbeen fudhate yeroo biraa immoo shoror keessaa waliin hin mari'annutti jechaa turan. Xiinxaltoonni siyaasaa Itoophiyaa keessatti nagaan fuullaan kan dhufu waraanni bakka hundaa dhaabbate marii hunda hirmaachisee yoo jiraatedha jedhu. Mootummaan Bilxiginnaa garuu rakkoo waraana kutaa kaaba biyyattii mariin furuuf waliigalteetti seenus waraana Oromiyaa keessaa qawweedhaan furuuf cichuu isaa haalli qabatamaan Oromiyaa keessaa ni agarsiisa. Tibbana humna waraanaa guddaa kaaba biyyattii gara Oromiyaatti bobbaasaa jiraachuus ragaaleen ni mul'isu. Kanaan cinatti haleellawwan qilleensaan lammiileen nagaa dhibbaan lakkaa'aman fixaa jiraachuu ragaaleen ni mul'isu. Mootummaan kaaba biyyattiitti nagaa labsaa Oromiyaatti waraana labsuun Itoophiyaa keessatti nageenyi waaran akka hin dhufne taasisa jedhamuun qeeqamaa jira. Miseensi mana maree Ameerikaa Brad Sherman qoqqobbiin Itoophiyaa miseensummaa AGAO keessaa haquuf biyyattii irra kaa'ame akka hin kaaneef gaafatan. Kamisa darbee gorsaa dhimma nageenya Ameerikaa kan waa'ee wal waraansa kaaba Itoophiyaa itti dhiheenyaan beekan Jack Sullivan waliin mari'achuu kan ibsan miseensi mana marichaa Itoophiyaa miseensummaa AGAOtti akka deebitu gochuu fi mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee faayinaansii idil addunyaarraa liqaa akka argattu eeyyamuun yeroo isaa miti jedhan. Hanga gargaarsi namoomaa qorichii fi boba'aan isaan kana geejjibsiisuuf oolu daangeffama Tigraay akka qabu hayyamamutti hanga waraanni naannichaatti deemaa jiru guututti yeroo xumuraaf dhaabbatutti hanga falmitooti mirgoota namoomaa fi gaazexeessitooti naannoo Tigraay manneen hidhaa biyyattii dhalattoota Tigraayitti hidhamanii jiran akka daawwatamaniif murtaa'utti fi uummanni Tigraay addunyaa waliin akka wal arguuf intarneetii fi misoomawwan bu'uuraa biroon deebanitti qoqqobbii mootummaa Itoophiyaa irra kaa'ame akka hin kaane gaafatanii jiru. Itoophiyaatti nagaa waaraa buusuuf waraanni Eertiriyaa guututti gallakkisee bahuu akka qabu kan gaafatan Brad Sherman kun ta'uu baannaan pirezidaantii Eertiriyaa Isaayyaas Afwerqi qoqqobbiiwwan barbaachisan kaa'uu dabalatee tarkaanfileen dabalataa fudhatamuu akka qaban gaafatan. Hanga tarkaanfileen murteessoon kun fudhatametti Itoophiyaan miseensummaa AGAOtti akka hin deebine dhaabbileen idil addunyaa mootummaa Itoophiyaaf akka hin liqeessine dhiibbaa gochuun akka barbaachisu hubachiisanii jiru. Miseensi mana maree Ameerikaa kun godina Shawaa Kaabaa aanaa dharraachiin kaleessa waaree booda toora sa'aatii 8 haleellaan diroonii qonnaan bultoota irratti raawwatamuu isaatu dhagame. Madda Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii gandicha irraa dubbisee akka jedhutti gandi baadiyyaa Raachoo Barreessaa magaalaa Gundoo Masqaleetti dhihaatti argamti. Aanichatti bara darbe qonni yeroon akka hin qotamne fakkaataa garaa garaatiin dhiibban gama mootummaatiin hawaasarra dhaqqabaa turuu yaadachiisa jiraatan kun rakkoo ulfaataa sana keessatti qamadiin facaafamaa ture amma bilchaatee haamamaa jira kan jedhu maddi keenya ta'us garuu duuti nuti yeroo sana jalaa oolle har'a ooyiruu keenya keessatti nutti dhufee jedha. Hawaasa daboof bahee qamadii haamaa ture irratti haleellaan diroonii kun raawwachuu isaatu himame. Yeroo haleellichi raawwatame sanatti ooyiruu qamadii guddaa tokkorra namni 55 ol daboo bahee hojiirra akka ture kan himu maddi OMN namoota ooyiruu sanarra turan irratti haleellaa diroonii raawwatameen baay'ina lubbuun darbee hanga ammaatti lakkoofsan akka adda baafachuun hin danda'amin dubbata. Ana gara Gunda Masqal kanatti dirooniin magaalattiitti gonta'iin baadiyyaa ganda Raachoo Barreessa jedhamu irratti baadiyyaadhaan rukkutee jiru. Qotee bulaa irratti qotee bulaa sibsaaborra jiru irratti tuula qotee bulaa sibsaaboo jiru irratti qonnarra jiru asmaraa sibsaaborra jiru bakka horii eegichaa sibsaaboo bakka horii warra bule waan akkasiisan diroonii irraa raawwate namoota dhumanillee amma baay'inaan addaan baafanne amma sila nama 12 akkanidha nama 12 kaan immoo bakkatee namni irraa keessa bakkatee baraatti galee waan jiruufu addaan baasne dhumeefan ka'e addaan baasne amma. Namoota ajjeefaman keessaan gammaatti kan inni adda baafate nama 12 ta'uu kan himu jiraatan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii dubbise. Reeffi isaanii akka achiin kaafamneef himee namoonni gariin ammoo miidhaa qaamaa ulfaataaf saaxilamanii yaalaaf gara wal'aansaa geeffamuu isaanii ibsa. Ganda Raachoo Barreessaan alattis magaalaa Gundoo Masqalee fi gandoota biroorra xiyyaarri waraanaa marsaa jiraachuus jiraatan kun miira sodaatiin Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himee jira. Amma ana gara godina Shawaa Kaabaa Gundoo Masqal kana namoonni keessa jiran akkuma jirutti baqannarra jiranii
baqannaa irra jiranii magaalittii keessa nama hedduudhaan jiru amma baqataa bulanii guutuun baqachaa jiranii magaalittiin duwwaa jechuun hin danda'ama. Duwwaadha jechuun hin danda'ama. Akkuma cinqiin waan maganni deemnee deemne malee duwwaadha jechuun hin danda'ama. Namoonni asmaraas akkatti sassaabatu hin qabu. Ijoollee ofii akkatti gatee qofaan deemutti jiru beekte dirooniin lafarra gahichaa nurra marsaa jirtu guyyaa shammoo akkas erga marsuutti jiraatti kaleessa argobde malee. Hawaasni sodaa ulfaataa keessatti kufee jiraachuu fi daa'imman mana barumsaa fi bakka loon tiksanitti erguuf sodaatee jira jedhu maddeen jiraattonni aanaa dharraa Oromiyaa miidiyaa neetworkii dubbisem yeroo ammaa kana namoota daboo qamadii haamuuf manaa ba'anii haleellaa diroonitiin ajjeefaman keessaa reeffi namoota muraasaa awwaalamuu himanii jiru. Namoota ajjeefaman gidduutti namni sadii ollaa isaa ta'uu jiraatan nutti hime yeroo bilbilaan isa dubbisnetti gara sirna awwaalchaa deemaa akka jiru himamu. Gabaree irratti kun raawwate gabareedha malee wanti tokko amma ollaa fi kanatti bo'aa jiranii obboleewwan isaanii nama sadiitu meera bo'aa jiranii bo'utti jira bakka akkasumarra jira waan naasas akkasumarra jira waan ta'eef booda siida walaayisiin jedhe beeyte. Haleellaa diroonii kana hordofuun jiraattonni aanichaa gara bosonaatti baqachaa jiraachuu kan himan maddeen yeroo ammaa kana namni hedduun sababa sodaaf qe'ee fi mana isaa gallakkisee bosonatti dhiyeessaa jira jedhuun dhimma kanarratti bulchaa aanichaa dubbisuuf irra deddeebiin yaallus itti milkoofne godina Shawaa Kaabaa aanaalee hedduu dararaan ulfaataan humnoota mootummaatiin hawaasa irratti raawwatamaa jiru keessaa aanaan dharraa isii takka qabata waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uu jedhuun qaamoleen mootummaa hawaasa aanichaa hedduu dararaa turuun gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Tibbanas wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti aanichatti taasifamaa jiru hordofuun mootummaan hawaasa nagayaa miidhuu irratti xiyyeeffachuu isaa himaam jiraatan gandicharraa Oromiyaa miidiyaa neetworkii dubbise. Erga waliigalteen araaraa fi dhukaasa dhaabuu mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti raawwatamee as raayyaa ittisa biyyaa dabalatee humni waraanaa guddaan gara Oromiyaatti fe'amaa jiraachuun himame. Mootummaan Itoophiyaa waraana Oromiyaa keessatti deemaa jiru karaa nagaan osoo hin taane karaa qawweetiin xumura jedhee dhaadachaa ture. Ammas waraana kaabaa ture gara Oromiyaa bobbaasaa akka jiru kan himan maddeen kana duras tarkaanfii alfakkaatan fudhatamuus furmaata hin taane jedhan. Kanaan dura yeroo waraanni kaabaa qabbanaa'u mootummaan humnoota isaa mara Oromiyaatti bobbaasee akka ture yaadachiisanii garuu wal waraansa Oromiyaa keessa jiru irra aanuu hin dandeenye jedhanii jiru. Waraanni yeroo sana mootummaan bobbaase lubbuu namoota nagaa gaaga'uun ala injifannoo mootummaa fiduu akka hin dandeenye eeranii mootummaan kanaa fi waraana kaabaa irraa barachuun akka irra ture himanii jiru. Ammas taanaan furmaanni rakkoo Oromiyaa keessa jiru qawwee osoo hin taane marii akka ta'e mootummaan hubachuu qabaa jedhu warri yaada kennan. Yaadannoo Dr. Kabajaa Alii Birraa biyya Ameerikaa kutaa bulchiinsa Teksas magaalaa Daalaasitti geggeeffame. Waila aartii Dr. Kabajaa Alii Birraa kan ta'e aartist Afandii Siyyoo imala amna fagoo biyya Awustiraaliyaa irraa Ameerikaatti imaluun sirna yaadannoo kanarratti argamuun saganticha adda taasiseera. Saganticha irratti sabaa fi sablammoonni birootis argamanii jiru. Bal'inni oduu kana akkatti aanutti dhiyaata. Sagantaa yaadannoo kanarratti Oromoota magaalattii fi naannoo sana jiraataniin alatti sabaa fi sablammoonni bifa miidhagaa ta'een hirmaatanii jiru. Waila aartii Dr. Kabajaa Alii Birraa kan ta'e aartist Afandii Siyyoo imala amna fagoo biyya Awustiraaliyaa irraa Ameerikaatti imaluun sirna yaadannoo kanarratti argamuun saganticha adda taasisee jira. Komunitii Hararii bakka bu'uun haasawaa kan taasisan aadde Naadiyaan Alii Birraa nama gaarii fi nama sabaa fi sablammoota osoo gargar hin baasin hojii aartiitiin tajaajilaa ture jedhan. Hayyoonni namoota hedduu keessatti yaadannoo addaa kaa'ee dabree jechuun ibsan. Walolataan walaloo kanaan bu'aa bayii Alii Birraa keessa darbeem bara dukkanaa sana keessa akkamitti aartii muuziqaatiin warraaqsa qabsoo saba Oromoo finiinsaa kan rafe dammaysaa ofii immoo sagalee isaa miidhagaa saniin warraaqsa qabsoo fi indaastirii muuziqaa Oromoo har'a fooyya'ee kanaaf jal'aaba akka kaa'e yaadachiiseera. Sagantaan kun akka qophaa'u shoora olaanaa kan taphatan keessaa Iliyaas Ibsaa haasaa taasiseen Alii Birraa hojii hojjeteen bara baraan jiraataa jedhe. Iliyaas Ibsaa duudhaa Alii Birraa itti fufsiisuu irratti xiyyeeffachuu qabna jechuun ergaa dabarsee biyya Awustiraaliyaa irraa argamuun saganticha adda kan taasisee aartist Afandii Siyyoo haasaa taasiseen dandeettiin Alii Birraa bara durirraa jalqabuun birkiitti baasuun ibsee walaloowwan Abubakar Muusaa qopheessaa ture Alii Birraa bara san akkamitti akka sagaleedhaan dhawwaaqaa akka turee fi bu'aa bayii akkamii keessa akka darban ibsuun seenaa Alii Birraa hirmaattota yaadachiiseera. Aartistiin Afandii Siyyoo kophaa koona dhiifteem ati deemuuf kaanaan dubbachuun dadhabeem ati naan dubbannaan walleen jettu fakkeenya duraa ta'uun Afandii Siyyootiin yaadatamtee jirti.